Yeroo Abit. nagaan sifaatoo kam jirtu? Amin nagaan abbaa nagaan ilmaa nagaan afur qulqulluu siniif haa ta'u. Maal jette? Nagaan abbaa nagaan ilmaa nagaan afur qulqulluu sadan waaqayyo tokko siniif haa ta'u siin jedhe. Gaaf waanuma akkas yoo fidde peenteen sii ta'a. Maal akkam jedhu Amma maal jette? maal akkam jedhu akkasii fida. Nagaan abbaa, nagaan ilmaa, nagaan afura qulqulluu, nagaan sadeen waaqayyoo tokkoo kan jedhu yoo gartee kan wangeera caafamee jiru akka fiddu taate ani gal hin dubbadhu mana kana ustaadaas fuudheetumaan lubbuu haarawa goonee gartee mana kana jijjiirree waldaa haarawa tiktookii bannee asii lallabna bakka kiristaanummaa. Waaqayyoon meeqaa tokkoomi? Waaqayyo tokko qabna hin jiru waaqni lama hin jiru Goobas. biyya lafaarree. Hayyee goobas. Waaqayyoon tokkichi san Yesuusumaami? Yesuusun kaleessa sagaleedhaan ture garuu biyya La lafaarree ila. foon hin dhufe. Ani maalin ture sin gaafanne mee nama jala waan man si gaafadhe. Waaqayyoo tokko malee lama wayii jira? Hin jiru si jedhe. Goobas. Tokkichi sanuu Yesuusumaami? Maali yeroo biran deebiin ka'aansarii No, akkuma nu galuuf mata sa'aatii akka kee siifas guddaa. galuuf irra deddeebi'e. Okay, waaqayyuma tokkicha sanii fannoo irratti sii fannifame. Waaqayyo foon yeroo biyya lafaarra dhufee foon Gaafin kiyya kanaa miti. Gaafa an kanaa miti. Nan dhaggeeffadhu. gaafa si afaanii waan hin qabuuf bayta si afaanii waan hin qabu waan biraa natti haasofta. An san siin jenne. Abu Muuzaa dhaggeeffadhaa mee Muuzaas nyaadhaa. Waan jedhe waaqayyo meeqa siin jennaan tokkoo naan jette meeqa caluna dhaggeeffadhu. Waaqayyo tokkoo naan jette miti. Jedhi kaa. You living with him? Okay, yeah, I guess, yeah. Yeroo Abeet waaqa tokkicha qabnaa. tokkicha ayyee bakka tokko lamaa mitiimi dhaggeeffadhaa jiran dhaggeeffadhaa. Namni hundi warri gurra qabdan gurra lama qabdan dhaggeeffadhaa. Waaqayyo tokkoo naan jette. Gaafiin itti aanu waaqayyuma tokkicha santu fannoo irratti siif wareegame eeyyee miti.